keenya kun bishaan bahar isinii fide sabbar zeena sigale faarsee bulaan kun makiinaa piipii beerri kulla gurguddaan akka marmeelaa kun huccuu kana fikkaa hellaa ceehuu hin dandeenye kun haa viidiyoo irratti nugustichi kun narkuu jaanii sigale kunni uriyaa kunni iyyaa kun TV'n ibsa kenna sigale wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ya rabbi sigale waan maaka an dhugatti ummata kana kallaalee ummanni kun dhiiroo sammuu tanatti jijjiiramoo sammuma waa yaadduutu ciheesee dhugatti garaan hanganta akka kana nama godhaayi yeroo takka bar teessee ifa ajaa'ibu qabdaa bar dhugatti garaan hanganta akka waan gartu sammuu hundas siduuchaayii ji'eetiin ajaa'iba natti ta'e jechuudha. Akkuma beekamu kabajamtoota daawwattoota kiyya gaafa san namni ol bahee jechaan anjeeni yaadatta yaa nugusticha keenya manzaraa wadalloota keetiin laaltu kana firraa baasi manzaraa ollaa keetiin laaltu kan Afrikaa laaltu kan addunyaa laaltu kan Awurooppaa laaltu adda addaan qopheeffadhu ji'eetiin haasawee jechuudha. Ani ilma Harargeeti dhimmi bishaanii sun osoo dhufe Harargee keessa dabree waan deemuuf Harargee fayyadama namni na dura waan san deeggaru jiru jechuudha. Akka Oromootti illee namni na dura deeggaru jiru dabarsiitii akka Harargeetti illee nu fayyadama waan ta'eef waan san namni na dura deeggaru jiru sila. Osoo waan qabatama taate osoo waan lafa qabatu taate osoo waan mariin hojjetame taate osoo waan ilaameen hayyoonni mari'atee taa'ee murteesse taate namni na dura deeggaru jiru jechuudha. Itti aansuudhaan namichi kanuma lafaa utaalee mul'ataanii waan dhufan je'eetuma waa murteessa malee nama tokkoon hin mari'atu kun isiniin je'ee ture. Gaafa innis waaquma galatoonfachuu malee maal goona? Faarfannaa waaqa galatoonfachuu malee maal goona iyyuu nu baasi gala. Waaqa galatoonfachuu malee maal goona? Waaqa galatoonfachuu malee maal goona? Faarfannaa kana nu baasi. Abbaa filmii Shaarukaan keenya bar Shaarukaanii ni dalagaa bar filmii tana ni beekaa yabbule. Inni silaa bar inni osoo wahuma filmii tana dalage wallahi aktara ittiin tokkoffaa addunyaatti namichi kun bar posiishina isaatiin ala taa'u jira bar. Bakki sun dhugaa fi kijiba wal keessa mayitee oofuu barbaaddi malee filmii qofaan hin geggeeffamtu bakki inni taa'e sun wrong position. Wallahi filmii kana dalaguudhaan bara amma dilli misooma Finfinnee koriidarii maarree jeenniti photoshoppii kana tolchee garsiisu kan namni Finfinnee dhaqee saboo Finfinneen TV irra garuu ichi as dawwalanii sheekha Finfinneen TV irra garuu fi tan keessa jirru waladda dhiiroo Ameerika irraa dhufne moo Awurooppaa irraa dhufne moo tanaaf ijji teenya mallee baratini tana abdattanii galtanii itti muddaan jeensi diaspora kiyya kaasii galu kana dawwalaniitichi yaaboo wanti waa lafarra hedduun jirtu kam jedhan sii gale calaqii tana sii gale bilicii tana filmii dalaguudhaan inni silaa number 1 Shaarukaan keenya karraa tokkoffaati sii gale nama akkanaa qabaachuun gaarii beekadhu Shaarukaan kana garuu dogoggorrii keenya maal goone bakka isaan maltu dhiifne bakka isaan hin malle keenye inni bakka isaan maltu san bakka isaan hin malle san taa'eeti hujii isaa dalagu jira jechuudha. Filmii ajaa'ibaa hojii dalagu namni guutuun bahee waaqa galatoonfachuu malee maaliin godhu ogeessinni jiru. Layni baharri diimaan arkame maarreen arkame aboo eessa horii ta'e Minisootaa tana piippiin teenya tajaajilan kiyyaa takka hundilaa dalagaa dhiifte karaa kanarra baatee aboo rabbii jaa. Namicha kana walumaan deeggaruu turre amala isaatii walumaan beeyna waa hedduu waliin baafnu jenneeti waliin waadaa galle waadaa qabna mee rabbi sodaadha amala isaanii beeytanii hedduun horiinaa dalagaa teessan san dalagadha overtaamii teessan san dalagadha yoo zoonaan kadhadhu ati ni jallatte jedhanii horii haakutanii jechuudha. Ati badde ati jallatte naan jedhanii na dhaga'uu didanii horii haakutanii hoggisiin Oromottiin ijajee viidiyoo irratti ol bahe. Yoo inni waan kanatti milkaa'een isiniin jedhama.
maaliif niin beekan piippiin kun dhaaba keenya siyalee waan isiin taateen beekan dhaaba mariin qabne dhaaba ilaaf ilaameen qabne dhaaba yoo waan takka mana bareedaa tokko bira dhufe mana akkanaa ijaaruu qabna jeetuma ammuma ka'ee dachii qotu akkami jaarra maaliin jaarra yoom jaaruu eegalla yoom xumurra karoora yeellam wanni karoora yeellam dhaaba karoora hin qabne jechuudha siyalee mee dhaaphaa hoggiin anjuu ati duraanuu shayxaanaa siseene naan jedhanii horiyaa futanii warruma guyyas bahara lalme bartanaafin sammuu ummata Itoophiyaatu maali jee warruma gaafas bahara arkanne jee ilil juutu gaafas Hassan Sheikh arrabsuu ture shayxaanticha baaho marre marata kunu prime ministera miti presidenti mi activist jechuun hin turre ministeerri Haji Alaa Itoophiyaa kam jechuun ture aboo huwa amala activistummaa jira malee amala mootummaan qabu jechuun turre yaadattani mee eenyutu amala activistummaa qabu eenyu amala shaarukaan qabu eenyu amala abbaa filmii qabu mee Hassan Sheikh immoo nugusticha keenya kanam dhugaa rabbii walitti himnaami mee eenyutu amala filmii qabame isinummaa murteessa antanii isiniif hindi akkana jechuu turanii jechuu hoggi Sheikh Abuu taana mala farratti isa dhaguudhamnaa miidiyaa sarratti ol bahee yoo wanni kun milkooyte arraba kiyyarraa rifeensa na buqqisaan isiniin wanni kun deemtee wahuma gaafas Soomaleen jette irratti xumuramtee jechuudha Soomaleen heeraa fi seera addunyaatiin Itoophiyaa bishaan dhoorkachuu hin dandeessu addunyaa turra dhiibbaa godha yoo heeraa fi seeraan deemte kan Itoophiyaan gaafattu taate heeraa fi seera addunyaa katumamee jiru jira ka isaan dirqisiisee baara kan akka Itoophiyaan fayyadamtu godhuu danda'u heera santu jira sigale inni manzaraas kana waan firraan baafne manzaruma wadalloota isaatiin ilaaluun Ameerikaa laala manzaruma wadalloota isaatiin ilaaluun ollaa laala manzaruma wadalloota isaa ilaaluun Afrikaa laala manzaruma wadalloota isaa ilaaluun Awurooppaa fi Eeshiyaa kana hunda laalaa jechuudha manzaraa wadalloota kee ilaaltuu fi manzaraan hooggantoota addunyaatiin ilaaltu wal adda godhadhu yaa abbaa filmii hoggi jennuun ni didee jechuudha deemee sabbarzeenaan sun sabbarzeenaa nagayaatiin farramameen xumurame waan nuti gaafas jechuu an ture sigale hayaga lubbuu meeqaa waan kana dubbade diplomaasii meeqaa biyyattiin mancaate kanaaf itti gaafatamaan eenyu lubbuu baddesaniif Eeltiraan gaafas irraa kaateeti hariiroo Itoophiyaa wajji qabdu shakki keessa galchitee kaawwee eegalte Masriin gaafas irraa qabdeeti biyyoota ollaa kana harka naqachuu eegalte diplomaasiin Itoophiyaa caccabaa badaa anniisaan gartee wadalloota keetii akkasitti orihee makiinaa piip godhee qiyaamaan uhaayee socho'uu dhoorkee karaa cufee way bishaan harkan way maarree harkan way qabaa gannadiisaa huy jee qiyaamaan nu qabatte sun anniisaan dilla saniif itti gaafatamaan eenyu lubbuu waan kanaan baddeef itti gaafatamaan eenyu an gaafasiin ummanni Soomalee keessa jirtaniif eeggaddaa sheekotiin Oromoo bahaa dubbadha sheekotiin Soomalee dubbadha nuufi mootummaan kun wal adda ja'a dubbadha jeetiin dubbachuu ture gaafas ni yaadattani isin hundinuu Oromoon silaa'u qooda walii kaa'uun barbaaddu malee guutuu yaadattan akka yaadattan nin beekasi qooda kaa'uun barbaaddu silaa waan kanamma namni biroo faan jee bara balu kana nuun jechuu ture jaansii galee silaa osoo an jechuu waadde namni biroo jee bara balu kana jechuu ture amma gibirumaan anfalmuu ture raayyaa ittisaa kaniin raayyaa hir'isa biyyaa jee maqaa hundatti baasuu ture gibiraa fi gibiraa jee kaniin maqaa itti baasuu ture amma nama eenyutti faarfama kabirootti faarfama sokke wanni itti faaruu barbaaduuf miti ummanni kiyya sagaleen isaa dhagayamuudha kaayyoon kiyya takkitti tana qofa maallaqa isinirra barbaadu
faaruu teessan hin barbaadu sagaleen teessan dhagayamnaan alhamdulillah rabbil alamin abbaan fedhe haa dhageessisu sigale tanaan kaayyoon tiyya guddoon sagaleen tiyya naa dhagayamu gaafas gabbaheetiin if eeggadha waan kana gartee qorannaan ala murtooyte waan beekumsaan ala murtaaye waan gartee arra ozoon hin taane boruu hullaallee sigale waan fuuldura laaluu dhiisi waan boruutu nama laalini waan kana murteesse wanni kun itti milkaa'amuun teessu keessattuu gaafas wanni je ummanni keenya ka Soomalee keessa jiru if eeggadhaan jee ture akkasumatti ummanni keenya kan miskiinni distii jaraa dhiqee jiraatu mana gandaa keessa dalagatu ka ooyiruu jaraa keessa qotatu cafaqamu ture okkee kanaaf itti gaafatamaan eenyummaa meenaa him jira namni gaafii kana mootummicha sanii dhiyeessuu danda'u jira hin jiru jechuudha duraan maaliif farramte amma maa garagaltee silaa osoo mootummaa ummataa taate silaa osoo mootummaa namni itti dubbatuu danda'u taate sigale arra gaafiin kun itti ka'uu qabdi jechuudha baarri diimaan dheengaddaniin fide jette meer gaafiin itti dhiyaachuu qabdi jechuudha haya Soomaleen tun takkaa soo Hassan Sheikh Aljazeera roogi dhaqees Itoophiyaan mirga qabdi baara harkachuudhaaf garuu karaa seeraatiin ta'uu qaba arra deemee daangaa Soomaleeniin kabaja sigale waan Soomaleen jette hundaniin godha bishaaniin harkadhaa jee hagana duraanis tana mirga qaba sigale yaa khazzab yaa buleesoo wahuma akkam rabbiin biyya san qabachiisean awwan rabbiin mee namni namichi ka fedhe haa ta'u ummatuma akkamiitu wadaluma akkam harree akkamta sammuu waa takka yaanneetu sigale hoggiinni yaajeeniyyan hoggiinni usaajeeni usan hoggiinni rafaajeeni raf biyya guutuu kas godhee guyyaanan siinjuu hojiidhaan harkaa jirta jechuudha sigale mee maaltu dhufemma Soomalee waan jettu san hunda guuttattee jechuudha ammaas dabarsi kunu arra break news firmaan inni Soomalee guddoo wajji farrame ma Soomalee laanti